sirnoota bakka sadiitti qoodee laalleerra yeroo darbe. Isaanis sirna uumamaa, sirna xabboo fi sirna siyaasaa jennee iddoo sadanitti sadan kanaafiyyuu ibsa gaggabaabaa kenneen ture. Har'a immoo akaakuu sirnoota siyaasaa irratti xiyyeeffannee yaada tokko tokko isin qooduu barbaade. Kunis kanuma kitaabicha keessatti ibsameerraan gaggabaabsee waanuma dimshaashan ibsamuu danda'u isin ibsa jechuudha. Akaakuu sirnoota siyaasaa keessaa gaa inni jalqabaa fi hangafni impeeraalizimiidha. Egaa akkuma kanaan dura jenne sirni siyaasaa sirna mootummaan hoogganamu, mootummaan immoo paartii yookiin garee wayitirraa kan ijaaramu jenneerra. Garee impeeraalizimiin ittiin ijaaramu immoo garee waraanaati jechuudha. Paartiin hin jiru yeroo sanatti impeeraalizimiin eegalu sana gareen mootummaa hoogganuu yookiin mootummaa hundeessuu loltoota yookiin waraana jechuudha. Impeeraalizimiin gaa lafa akkaan bal'aa ta'e impaayera guddaa ijaaruu jechuudha karaa biraatiin. Uummata kiyya jedhuu fi akkasumas immoo uummata of jalatti bulchuun danda'a jedhee lola garaagaraa irratti gaggeessuudhaan biyyoota ollaarree ta'uu danda'a fagaaterree hanga galaana gurguddaa ce'uudhaan lafa bal'oo lafa akkaan bal'aa ta'e impaayera ijaaraa jechuudha. Gareen kun garee loltootaati. Loltootatu ijaaramee waraana leenjisee hooggansa waraanatiin impeeraalizimii kan gaggeeffamu. Haala sanaan impaayera hedduutu ijaaramaa ture. Egaa ka'umsa sirna siyaasaati irratti kan jalqabes isuma waan ta'eef impeeraalizimiidha waan ta'eef seenaadhaan kan beekamu kan waggootii as dhiyootiin beekamu jechuudha. Akkuma yeroo darbe jedhe sirni siyaasaa eegalee gara waggaa 3,000 hanga 4,000 hanga 5,000tti tilmaamama. Egaa tilmaama malee qorannoon garaagaraa kan agarsiisan naannoo kana ibsu. Impeeraalizimiin immoo egaa hangafa sirna siyaasaa kana keessattiin kan itti eegalee biyyi yookiin immoo naannoon jalqaba impeeraalizimiin impaayera ijaaruu ittiin jalqabe naannoo kibba Eeshiyaa fi baha Awurooppaati. Impaayerri jalqabaatis Akeediyaan impaayera kan jedhamtu akka ta'e seenaan garaagaraa ni ibsa. Uummattoonni jalqaba impaayera ijaaruu jalqaban Sumeeriyaan kan jedhaman uummata naannoo Awurooppaa irraa gara Eeshiyaatti dhufan jedhama. Uummanni kun egaa naannoo sanatti sochiin siyaasaa jalqabaa impeeraalizimiidhaan jalqabee jechuudha. Naannoo kibba Eeshiyaa fi baha Awurooppaa kanarratti jechuudha. Adeemsa keessa gara Afrikaatti irree dhufe impaayerri impeeraalizimiidhaan itti aaneetoo ijaarame Paarshiyaadha. Seenaadhaanis haga tokko kan beekamu. Paarshiyaan naannuma amma eerame kanatti kan jalqaban gara kibba Eeshiyaa baha Awurooppaa akkasumas kaaba fi kaaba baha Afrikaatitti babal'achaa kan turanidha. Warri Paarshiyaa kun jechuudha. Impaayerri kun qaroomina Kuushii irratti miidhaa garaagaraa geessisaa akka ture seenaan garaagaraa ni hima. Qaroomina Kuush keessayuu naannoo giddugala bahaa jedhamuu fi Afrikaa kaaba bahaa naannoo Misir ammaatitti wiirtuu godhatee kan ture. Qaroomina Kuush wiirtuu achitti godhatee ture irratti miidhaa geessisaa ture. Weerara garaagaraa godhaatiin ture. Akkasumas qaroomina san dadhabsiisuu irratti illee gahee mataa isaa qaba jedhama seenaadhaan akka ibsamutti. Ittaanee kan dhufe qaroomina Kuush gammadee kan miidhee fi kan hundeedhaan wiirtuu diigee impaayera Roomatii fi warra Giriikii. Paarshiyaa ittaanee kan dhufe Giriikii, impaayera Giriikii. Giriikonni egaa Awurooppaa irraa babal'atanii Eeshiyaa haga tokkoo fi kaaba baha Afrikaa fi naannoo Sudaan Nuubiyaa jedhama yeroo sanatti. Haga Nuubiyaatitti dhufanii turan. Ijipti guutuutti to'achuudhaan warri Giriik jechuudha. Xiyyeeffannoon guddaan impaayerri Giriik irratti xiyyeeffattee turte. Qaroomina Kuush diiguu caalaa balleessuu caalaa irraa barachuudhaan kan ofii taasifachuu yookiin immoo dhaaluu jechuudha. Isarratti xiyyeeffannoon isaanii. Kanaaf jecha kitaabota garaagaraa kitaabota Kuush qaroomina Kuush ibsan adda addaa walitti qabuudhaan yeroo sana iddoo Aleksaandariyaa jedhamu Misir keessatti walitti qabdee ijaartee laabirarii itti ijaartee yookiin immoo mana kitaabaa itti ijaaruudhaan hayyootaa fi beektota isaanii achitti qo'achiisaa barsiisaa turanii qaroomina Kuush kana. Egaa yeroo baay'ee qaroominni saayinsii fi teekinooloojii ammarree bu'uuraan jiru Giriik kan maqaa dhaatu. Barreessitoota Giriikitti kan maqaa dhaamu. Falaasfaawwan Giriikitti kan maqaa dhaamu. Garuu dhugaan jiru immoo haala amma ibsee kanaan jechuudha. Dhaaluu irratti isaan qaroomina kana dhaaluu barachuudhaan moodifaayi godhanii
xiqqoo waan itti dabalanii waan fofooyyeessanii kan ofii taasifachuu irratti hojii guddaa kan hojjetan isaanii. Kanaan egaa qaroomina Kuush dadhabsiisuu irratti ga'ee guddaa qabu. Impaayera Giriikitti aanee kan dhufe Roomadha. Impaayerri Roomaa impaayera akkaan baay'ee guddaa fi addunyaa irratti seenaa keessatti bakka guddaa qabudha. Qaroomina Kuush barbadeessuu irratti ga'ee guddaa kan taphate impaayera kana. Impaayera Roomaa jechuudha. Impaayerri Roomaa Eeshiyaa harka guddaa fi Awurooppaa irra caalaa jechuun danda'ama. Afrikaa kaaba fi kaaba bahaa. Lafa hamma kana bal'aa ta'e lafa guddaa garmalee guddaa impaayera guddaadha kan ijaarame. Lafa daangaa guddaadha kan ittiin ijaarame. Kan impaayerri Roomaa ijaaree jechuudha. Impaayerri Roomaa qaroomina Kuush barbadeessuu keessatti hojii lama akka fakkeenyaatti dhabuu hin dandeenya. Tokko bakka Aleksaandariyaa warri Giriik laayibirarii godhanii hayyoota fi qaroomina achii itti barachaa turanii fi moodifaayi godhanii itti fayyadamaa turan sana warri Roomaa akkuma jirutti harkaa dhaaluudhaan wantoota baay'ee barbadeessuu fi aayidooloojii haaraadhaan bakka buusuu irratti isaan immoo kan xiyyeeffatanii. Keessaayyuu naannoo qaroomina Kuush keessaa tokko kan ta'e qaroomina Aksum naannoo jaarraa tokkoffaa jechuudha. Guutummaatti barbadeessuu irratti ga'ee guddaa kan taphate Roomadha. Impaayera Roomaati. Impaayerri Roomaa qaroomina Kuush achi ture san erga barbadeessanii booda lola adda addaa kibba Arabiyaatti ta'aa tureeni. Uummattoonni naannoo sanarraa baqachuudhaan gara Eertiraa ammaa kanatti gara Sudaanii fi akkasumas immoo gara Tigraay fi hanga Gondariititti qubachaa turanii. Uummattoota kana ijaaruudhaan egaa Roomaan Aksum irratti mootummaa haaraa kan ittiin hundeessite jechuudha. Impaayerri Roomaa yeroo sana badii guddaa qaroomina Kuush irratti keessaa'uu qaroomina Aksum irratti kan raawwatan mootummaa qaroomina duraan ture diiguudhaan mootummaa haaraa uummattoota galaana diimaa jedhanii uummattoota akkaataa amma ibsa kanaan dhufan kana achirratti ijaaruudhaan mootummaan Aksum hundaa'e. Impaayera Aksum jechuun innillee gara impaayeraatti ol guddate booda mootummaan Aksum haaraan kuni haga Yemanii fi biyyoota tokko tokkoof jala galchuutitti akkasumas Nuubiyaa irratti yeroo adda addaatti wiirtuu Kuush waliigalaa Nuubiyaa irra ture irratti waraana adda addaa banuudhaan wiirtuun Kuushota Nuubiyaa keessaa wiirtuun waan jedhugaa muudaa fi bokkuun Nuubiyaa keessa turee fi naannoo Abbayaa kana kan ture guutummaatti barbadeessanii haga uummattoota Kuush kan addaan faca'uutti geessisaniiru impaayerri Aksum jechuudha. Egaa kufaatii impaayera Roomaatiin wal qabatee impaayera Aksum illee wal qabateetuma gara kufaatiitti dhufe maaliifi tokkuma waan ta'aniif jechuudha. Bakka bu'ummaadhaan impaayerri Roomaa kan ijaare mootummaan Aksum jalqabumarraayyuu akkuma dura ibse. Kanaaf mootummaan Roomaa naannoo jaarraa ja'affaarra hin kufe. Jaarraa ja'affaa keessa kufaatiin akkuma isarra ga'een mootummaan Aksumis dadhabaa dhufuudhaan jaarraa torbaffaa naannoo 8ffaa kana keessa innis gara kufaatitti dhufe. Mootummaa Aksum kana yookiin immoo impaayera Aksum kana kuffisuu irratti shoora kan taphate warra Agaw saboota Kuush keessaa ijaarfama warra Agaw yeroo sanatti cimaa ture. Mootummaa Zaaguwee jechuudhaan yeroo sana giddu gala naannoo Walloo naannoo Laalibalaa jedhamu kanatti wiirtuu godhatee ijaarfama guddaa horatee ture. Mootummaan Zaaguwee kun egaa mootummaa Aksum barbadeessuudhaan Aksum guutuutti to'annoo jala oolchee kaaba Itoophiyaa ammaa kan akka jirutti akka galaana diimatti bulchaa ture jedhama. Mootummaan Zaaguwee kun mootummaa tasgabbii qabu wal waraansarraarree kan fagaate ture jedhama. Yeroo turtii isaa gara aga jaarraa 13ffaatitti turtii inni taasise keessatti tasgabbii guddaatu gaanfa Afrikaa kanaa fi kaaba Afrikaatti irratti ture jedhama. Lolee gabbarsiisuu yookiin immoo impaayera gurguddaa akka warra kaanii ijaaruu irratti hin xiyyeeffanne sanas hin goone karaa nagaatii fi haala tasgabbii qabuun bulchaa ture jedhama. Egaa mootummaan kun aga tokko amantaa Ortodoksiitiinis wal qabata jedhama. Garuu sun amma akka dhugaa ta'e wanni barame hin jiru aga ammaatitti siidaawwan Laalibalaatti ijaaramanirree kan amantaa Ortodoksiitii wal qabatu jedhama malee. Garuu achi keessatti hambaawwan jiran hoolaadhamu kan amantaa kiristaanatti wal qabatu miti. Amma qorannoowwan amma dhiyeenya kana ba'aa jiranii. Kanaaf mootummaa sun yeroo sanatti mootummaa kiristaanaa jechuun in ulfaataa jechuudha. Jechuun wanni sana mirkaneessu hin jiru.
mootummaa kiristaanaa ta'uusaa wanni mirkaneessu hin jiru. Haa ta'uutii garuu mootummaan sun mootummaa tasgabbii qabu ture. Baay'ee tasgabbeessirree ture. Saboota akka malee walitti bu'iinsa akka malee naannoo sana turetti yeroo sanatti tasgabbii guddaa uumee ture jedhama. Egaa mootummaan Zaaguwee kun warra Aksum irraa baqatanii kaaba Tuulamaa iddoo Manzi jedhamutti wal ijaaraa turanii isaaniin deebi'eetoo kufe. Jarri kun akkuma mootummaan Aksum jalaa kufeen mootonnii fi maatiin isaanii gara kaaba Tuulamaa Manzitti dhufanii turanii. Achittiin bara dheeraaf haga jaarraa 13ffaatitti kufaatii isaanii jaarraa 7ffaarraa jalqabee haga jaarraa 13ffaa gara waggaa 600 oliif of ijaaraa wiirtuuwwan gadaa Oromoo irratti bifa shiftaatiin waraana labsaa of ijaaraa turanii. Egaa jara kana duuba kan jiru duraan Roomadha. Boodarraa jaarraa 13ffaan booda garuu Ingilizitu duuba ture. Ingilizitu yaada sana seenessa kennee fi duubaan oofaa ture. Bakka bu'ummaa warra Ingiliziitiin deemaa turan jechuun hin danda'ama. Jaarraa 13ffaadhaan booda mootumni Salamoon jedhamee of moggaasu kuni. Egaa mootumni kun akkuma dura jedhee mootuma Salamoon jechuun Salamoon warra Israa'el nuti warra Israa'el warra Iyyesuus irraa dhalate sanyii warra sanaati jedhanii kan Aksum irratti jaarraa 1ffaarraa jalqabee impaayerri Roomaa ijaare jechuudha. Isaanumatu sanyiin isaanii gara kaaba Tuulamaa kanatti dhufee of ijaare. Ijaarfama sana waan itti fufsiisanii fi dhoksanii jidduutti mootummaan Zaaguwee gidduu seenee bulche. Yeroo kana keessatti isaan of ijaarfama guddaarra turanii. Egaa of ijaaranii waa hunda wanti jedhanii booda deeggarsa Ingilizii fi Aleksaandariyaatiin Ingilizii fi Aleksaandariyaan akkuma dura jedhee barsiisa amantaa giddugala Kuush kan ture irratti kan ijaarame Roomaanonni kan ijaaranii mana amantaa Ortodoksiiti. Kooptik Gibsii jedhamu jechuudha kan ammayyee jiru kana jechuudha. Booda warri Salomoonik Daanestii jedhamu kun humna guddaa horatanii tokkoffaa deeggarsa biyyoota Awurooppaa sirriitti qabu. Keessayyuu Ingiliiz kallattumaan bakka bu'ummaadhaan waan sana deeggarsa guddaa godhaa turte waan ta'eef jabina Ingiliiz addunyaa irratti agarsiisaa dhufteen impaayera gurguddoo ijaarutti gaafa dhuftu Aleksaandariyaa harkatti galfattee bakka barsiisni amantaa kiristaanaa Ortodoksiitti jalqabe kana jechuudha. Aleksaandariyaan immoo deeggarsa mootota warra Salamoon jedhaman kaaba Tuulamaatti of ijaaran kanaaf deeggarsa guddaa karaa amantaatii fi karaa baay'eedhaan karaa sirna hafuuraa kanaan deeggarsa guddaa godhaafii turte. Egaa jarri kun mootota jedhuun isaanii mootota ittiin hoogganamanii jarri yeroo sanatti mootota odoo hin ta'in shiftoota lola daguudhaan yookiin immoo lola tasaa wiirtuuwwan muudaa fi bokkuu irratti lola tasaa taasisaa turanii. Lola tasaa jechuun otoo hin beekin tasaa rukutanii deebi'uu barbadeessanii waan tokko rukutanii duubatti deebi'uu fi waan akkasitti inni jedhanii giddugalli wiirtuu isaanii magaalaa yookiin immoo ganda bakka beekamaan qabanii holqaa fi gaarreen garaagaraatti galuu waan ta'eef giddugala shiftoota kanaa jechuudha. Egaa shiftoonni kun bifa imperaalizimii ijaaruuti karoorri fi kaayyoon jiru. Maaliif itti fufiinsuma Roomaatti irraa kan itti fufee Ingiliiz jalqabsiiste waan ta'eef impaayera ijaaruudha. Kanaaf wanti isaan godhan inni guddaan Oromoo irratti wiirtuu Oromoo irratti lola labsuu wiirtuuwwan sirna gadaati irratti lola labsuu lola tasaa lola kallattii oduu hin ta'in barbadeessanii baduu tasa itti dhaqanii rukutanii duubatti deebi'uu waan akkasii kanaan akka malee uummata kana geessa'uun sirna Oromoo laaffisuu irratti kaaba Tuulamaa fi haga naannoo wiirtuu Erer jiru wiirtuu muudaa ree jaarraa 14ffaa keessaa akkaasii buqqa'urree yookiin immoo maatii fi warri sun akkaasii ka'urree haga taasisuutti deemanii. Kanaaf wiirtuun muudaa gara Odaa Roobatii fi madda walaabuutti kan socho'urree bara sanirraayi. Yeroo sun jaarraa 13ffaa fi 14ffaan gaaga'ama guddaa yeroo gadaarra ga'e yeroo sana. Tokkoffaa wiirtuun bokkuutirree garagaratti damee dameetti fofottoqe wiirtuun bokkuu gara waggaa 700 dura kan fofottoqe jechuudha. Jaarraa 14ffaa kanarraa ardaa ardaattirree kan fottoqe kan akka Odaa Bisil yoo fudhanne akkasiin kan ba'edha. Warri sikkoo mandootis Odaa Roobatitti warri immoo ituun bannaa Franqalloo immoo gara Odaa Bultumitti warri Booranaa fi Gujiin immoo ardaa irratti hafanii ardaa jilaati irratti hafanii ardaawwan jilaa sana gadaa jilaatiin deemaa jiru. Haga ammaatti bokkuun Oromoo
akkuma addaan faca'etti jira walitti hin deebine waan ta'eef kan Tuulamaa immoo asuma Odaa Nabee qabatee hafee haala kanaan bokkuun illee bakka adda addaatti adda babba'ee jechuudha jaarraa 14ffaadhaan booda kufaatiin guddaan achirraa jalqabee gaa. Warri muudaa ulfaaf ulfina asumatti dhiisaniiti dirreedhuma ereer kormaa caffee dongoraa irratti dhiisanii maatiin gara Odaa Roobatii fi madda walaabuutti socho'anii achitti gadaa muudaa turanii hanga jaarraa 19ffaatti. Jaarraa 19ffaan booda muudaa sunis achittis hin dhaabbatee sirni Habashaa kan Ingilizotni duubaan ijaaranii oofaa turan guutummaatti eega biyya to'atee booda sirni muudaa hin dhaabbatee bokkuun immoo wiirtuun bokkuu amma ta'e ciccitee ardaa ardaadhaan hanga har'aatitti itti fufaatuma jira. Egaa impeeraalizimiitti taanee sirni dhufe fiyudaalizimiidha. Sirni fiyudaalizimii kun Awurooppaa keessatti jaarraa 8ffaa fi jaarraa 9ffaa irra eegalameedhama. Naannoo sanatti eegalee bakka hundattuu booda babal'ateera. Eegalli isaa achirraa jedhama. Egaa fiyudaalizimiin ka'umsi fi bu'uurri isaa akka impeeraalizimii loltootaan odoo hin ta'in hooggansi isaa hooggansa mootiiti. Warra mootii yookiin warra sanyii filatamaa yookiin warra waaqarraa eebba qaban jedhamaniin sanyii mootii jedhamanii sirna mootiitiin kan hoogganamu jechuudha fiyudaalizimiin. Bu'uurrii fi ka'uuwwan isaa kaayyoon isaa inni guddaan waa'ee abbaa lafaa lafarratti abbaa ta'uu. Abbaa lafaa asirratti wanti sirriitti ifa ta'uu qabu abbaa lafaa jechuun fi abbaa dirree jechuun garaagara. Akka Oromootitti abbaan dirree seera baay'ee qaba. Sun ammarree waanuma jirudha. Abbaan lafaa garuu sanaa miti. Abbaa lafaa jechuun lafuma waan uume kana uumama hundaaf uume kana anatu abbaadha jedhee akka namaatitti yookiin akka ilma namaa tokkotti ana qofatu abbaadha jedhee kan fudhatu jechuudha. Sirni fiyudaalizimii waan akkasiitiin deemaa ture. Kanaaf biyya qabate sana hundatti lafti jiru hunduu kan mootiitii fi ammaatii mootii ta'a. Warri kun hojjetee mootii fi warra mootii gargaaraa jiran yookiin warra mootiitii fi caasaa biirokiraasii mootii suni diriirfatu warra hojjetanii fi lafti kan kennamu jechuudha. Warri kun hojjetee warra kanaa galcha. Sirni mootii kun egaa fiyudaalizimii kuni biyyoota Awurooppaatti eegalee bakka hunda wal ga'ee gara Afrikaatti gara biyya keenya kanatti yoo fudhannee ilaalle warra mootummaa Salamoon jedhanii garee shiftaa kaaba Tuulamaatti of ijaaree naannoo sanarratti waraana banee haga Finfinnee ga'utti bara Minilik keessa garee shiftaa kun guutummaatti deeggarsa mootummaa Ingiliziin guutuu daangaa Itoophiyaa ammaa kana erga to'atanii booda sirna fiyudaalizimii itti fufanii keessaa bara Minilik jedhamu irraa jalqabee guutummaan guutuutti daangaa Itoophiyaa guutuu eega to'atanii booda Minilik irratti sirni fiyudaalizimii kun guutuu biyyaati irratti labsamee hojiirra oolaa ture hanga Haile Sillaasiitti. Haile Sillaasee irratti dargiidhaan erga kufee sirni fiyudaalizimii kun gara biraatitti jijjiiramee jechuudha. Bu'uura isaa gad hin dhiisne sirni siyaasaa kun erga dhufee jalqabee takka bu'uura isaa gad dhiiseen beeku biyya kana keessatti. Kana egaa fakkeenyota garaagaraatiin kitaabicha keessatti kaaseera waan ta'eef kitaabicha argattan achumarraa hubachuu dandeessu. Egaa fiyudaalizimiin haala kanaan ture. Fiyudaalizimiitti aansee kan dhufe akka addunyaatti kapitaalizimiidha. Kapitaalizimiin jaarraa 16ffaa keessa sosochii babal'ina industirii yeroo sana Awurooppaa keessatti taasifamaa tureeni. Awurooppaan Reenesaansii jedhama. Bara haaromsaa Awurooppaa jedhanii kaka'umsa guddaa uumaa turanii karaa industiriitiin guddina diinagdeetiin jechuudha. Yeroo sanatti sirni fiyudaalizimii gara kapitaalizimiitti akka jijjiiramu ta'ee Awurooppaa keessatti jaarraa 16ffaa jechuudha. Kapitaalizimiin ka'umsi isaatii fi bu'uurri yaadama isaa gabaa bilisaa waan jedhu namni kamiyyuu qabeenya dhuunfaadhaanis akkasumas immoo dhuunfaadhaan ijaaramee qabeenya horachuu hin danda'aadha. Yeroo mootiidha qabeenyi guutuun mootiiti lafti kan mootiiti waan ta'eef kapitaalizimiin garuu yaada sana jijjiiruudhaan qabeenyaan namoota dhuunfatis akka ta'uu danda'utti namni dhuunfaa immoo gabaa bilisaatiin daldalatee haa ta'uu hojjetatee jiraachuu akka danda'u firii markeetti waan jedhamu kana labsee sirna mootiidhaan bulaa tures gara paartii siyaasaatti jijjiire sirna sanyii mootiitiin deemaa ture paartii siyaasaa hundaa'uu achirraa jalqabe kapitaalizimii irratti jechuudha. Haala kanaan egaa kapitaalizimiin kun bara dheeraaf Awurooppaa keessatti haga ammaatti sanumaan deemaa ture. Jaarraa 19ffaarra immoo
sooshaalizimiin bifa biraatiin ka'e. Sooshaalizimiin kun Jarmanii fi naannoo Ruusiyaatti jalqabee sooshaalizimiin jaarraa 19ffaa keessa yoo dhufutti humna guddaa horatee kapitaalizimii haga wal'aansoo qabuutitti hanga wal kuffisuutitti deemanii turanii lola guddaa keessaa kooldi waar yookiin immoo waraana ololaa kan jedhamu. Waraana ololaa kanaan bara dheeraa keessa wal dadhabsiisanii dhiyeenya kana jaarraa 20ffaa keessa kapitaalizimiin irra aanee biyyoota baay'eetti babal'achuudhaaf carraa argate. Haaluma sanaan gara biyya keenyatti illee keessaa kufaatii dargiitiin booda kapitaalizimiin mootummaan wayyaanee Ihaadig jedhee kan dhufee ture. Biyya kana keessatti kapitaalizimii shaakalsiisaa ture. Bulchiinsa mootummaa federaalizimii godhee sirna kapitaalizimiidha yaada jedhuun deemamaa ture. Yaadama waraqata irratti barraa'edha malee sirni siyaasaa biyya kana keessatti erga gaafa dhufeeti guutuun bu'uurri isaan jijjiiramne. Garuu jijjiiramoonni yaadama akkasii sooshaalizimii irrattis bara dargii sooshaalizimiin akka shaakalam godhamee ture deeggarsa mootummaa Ruusiyaatiin yeroo bara dargiidha. Garuu sooshaalizimiin waraqaadhuma irratti hafee loltoota fi waan tokko tokko aayidoolojii loltoonni itti leenji'aniin alatti uummatatti gadi bu'ee sooshaalizimiin uummata keessattiin mootummaa ta'ee of dhaabeen deemne. Birokiraasiin sirnaa akkuma jalqaba ijaarametti sirnuma duraanii santu aayidoolojiidhumaa fi birokiraasii duraanii itti fufee waan ta'eef jijjiiramoonni muraasni taasifamaniiru akkuma yeroo kamiyyuu. Bara wayyaanitis jijjiiramni taasifameera malee sirni hin jijjiiramne. Jijjiiramni mootummaa irratti taasifame sirna bulchiinsa mootummaa duraan mootummaa yuunitarii yookiin ahaadaawii akka bifa sanaan deemaa ture sana gara federaalizimiitti jijjiirame. Federaalizimii afaan ofiitiin barachuu afaan ofiitiin wal bulchuu waan jedhutti dhufe. Haa ta'uutii sirnichi hin jijjiiramne waan ta'eef sirna akaakuu bulchiinsa mootummaatti jijjiirame malee sirnichi hin jijjiiramne waan ta'eef bu'aan inni buuse agas mara kan rakkoo sabootaa yoo furuu miti. Kitaabicha keessatti yaadota bal'aa kanarraa ifa ta'an tokko tokko argachuu dandeessu. Kitaabicharraa hubachuu dandeessu. Yaadicha asirratti gaggabaabsitumaan kaasatiin jira.